Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenyaa sagantaan kun sagantaa milkiitii sagantaa keenya keessatti kaa'ateet keessummaa tokko isin qabadhee dhufee jira sagantaa kana keessatti waa'ee hidhamtoota siyaasaatii fi dialoogii naashinaal dialoogii biyyi deemsisaa jirtu kanarratti keessummaa Seenaa Jimjimoo qabadhee dhufee jira akkuma beekamu Seenaa Jimjimoo daayirektarii Ollaa isii wajjin turtii qabaannaa daawwattoota keenya wajjin tura. OROMIyaa11 Seenaa Jimjimoo daayirektarii Ollaa waamti keenya dhageettee gara interviidhaaf waan dhiyaateef baay'ee galateeffachuun barbaada baga nagaan dhuftee. Baga nagaan eeddee dinqituu walirraa xiqqootutti turree jirra waggaa haaraan illee baga si gahee galatoomsiin jira. Yaa wanta jennu waan baay'ee qabnaa baga waggaa haaraan illee geennee baga warroonni siyaasaa fi dhammanillee nagaan hiikamanii kunini waan jalqaba gaariidha garuu gammachuun kennaa kanarratti hin dhaabbatu ammas kabiraalleen waan nu hafuuf hin hojjenne jenneen itti amannaa garuu mee waa'ee Ollaa irratti keessattuu hidhamtoonni siyaasaa waggaa tokkoof ol haga hidhamaniin booda waan baay'ee irratti hojjetaa hin turtaniirtanii kana nullee quban qabnaa miidiyoota baay'ee irratti sagalee kennaan turtee akkasumatti ammoo advokeet godhaa akka turtan hin beekama akka Ollaatitti. Mee akka seensaatitti waa'ee hidhamtoota siyaasaa kanneen maal fakkaata attamitti gadhiifamanii dhugumaan biltsiginnaan itti amaneeti gadhiise moo pireesharii addunyaan qabdu akka advokees godhuudhaa irratti piroosesii godhuu irratti uummanni diiyaaspooraa biyya alaa jiru sagalee isaanii karama danda'aman dhageessisaa turanii achi keessaallee gahee guddaa Ollaan hin qabaa. Namoota baay'ee wajjin laabii ijaaruudhaan warroota senatara wajjin kominikeet godhuudhaan istaatimentii dhiyeessuudhaan Ollaan illee kana keessatti kontribiishinii guddaa akka qabu hin beekama. Mee kanaan wal qabateeti dhuguma biltsiginnaan itti amanteeti gadhiifti moo warroota siyaasaan hidhaman akkuma beekamu waan sadi jedhaa turanii tokko ekskuuziin gadhiifamanii lammaffaan ammoo himannaan isaan irra banamee jiru irratti akka dhaabbatu godhamee jira akka giraa ammoo yoo xaqlaa ministerichi ka dubbatu dhageette anuyyuu yoo ka'u argee waan akkasii waan jedhutu deemaa ture. Kanaaf mee haalli namoonni mana hidhaa keessa jiran gadhiifaman kuni attamitti gadhiifaman kanaan jalqabnee gara keessaa deemna carraasiif kenna. Hayyee galatoomii dinqituu wanna itti nagaafataa jirtu wanna halkanii guyyaa waggaa tokko walakkaatti dhaarre wanna hirribatti dhabne wanna mallaqa kumaatamaan itti baasne wanna ittillee boonne. So gaafiin kun gaafii jabaadha. Anaa fi dhaaban dursuufillee daafii guddaa waan ta'eef hedduu galatoomii. Kalee infaakti sa'a tokko boordii keenya wajjin yeroo jalqabaatiif. Boordii keenya beektaa warra faranjiillee irra ture. Yoo yaadatte taatee waggaa 2020 caaluun du'ee nafxanyoonni nukkaateetiin bakka hojii keenyatti katabaa terroristi jedhaa himataa ture. Boordiin kun nama adii haa taatu malee waan rakkoon akkasii warra qunname jechuudha. Kalee sa'a tokkoof waa'ee kanarratti haasofnee jirra jechuudha. So gaafiin ati na gaafatte kun yeroo fudhadheetiin mee gaafii because gaafii hundeeti si galee namti abiyyi ofumaa isaati mootummaa dhiibbaa malee rakkoo biyya keessa jiru alatti fedhii isaatiin gadhiiseef jettu kanaa fi yeroo fudhadheetiin si deebisuu yaalaa akka nama kennaaf galuuf jechuudha. Sanbira ta'uun gahiin garuu mee xiqqoof duba deebinee qabxii 2-3 takka kaasnee achuma walumatti qabeetiin fixaa jechuudha. Jalqaba irratti Jawaariin nama wajji guddannee nama waliillee beeknu. Innaa mana hidhaa keessa jirullee karaa looyeraatiin, karaa maatiitiin, karaa adda addaatiin dubbisaa turre maal godhuu dandeenya. Legal limitation kennaa hidhamtoota kanarratti maal godhu, especially waa'ee Jawaar irratti addatti baastee jennee yoo Jawaar jennu hidhamtoota Oromoo maraa garuu special case addatti qabee jira. Namni kun nama citizen Ameerikaa qabaachaa ture jalqaba irratti maal godhuu fi dandeenya hangam deemaa akka inni nuun jedhe kan nu dhaabe jechuudha. Legal limitation qabnutu jira turellee. Sanii alammoo mees deebinee qabxii tokko kan dubbadhee jedhu waa'ee advocacy haa dubbannu. Advocacy dalagaa utuu advocacy dalaguu baatee
mootummaa Itoophiyaa miiliyoona ittiin baasu, nafxanyoonni miiliyoona ittiin baasu, Tigreen waggaa tokkoof walakkaan booda addunyaan marti ka quban qabne jiru rakkootitu irra jiru hadha advocacy hin gootu, hadha Twitter campaign hin gootu, shakkii tokko malee ni dalagaa jechuudha advocacyni. Ammas deebinee gara keenyatti kaati jetti kanatti deebinee jenna jechuudha. Yoo mee dhugumaan Abiyyi nama akkamiiti? Because nama tokko beektaa nama sabboonaa tokko gantuu godhuu hin dandeettu yoo maqaraa fakkeessituu ta'e malee oluma ka'eetiin ana Oromummaa fi jaaladha. Goobanni hadhuma oluma ka'eetiin Oromummaa isaa faarsuu hin danda'u. Dhiiga isaa keessatti jibbiinsa yookiin inferiority complexitu jira. Siigalee olaantummaa saba tokkoo, afaan tokkoo, aadaa tokkoo waan jiruuf oluma ka'ee otoo ta'e gorsuu hin danda'u. Mee of duuba deebineetiin dhiqitu mee Abiyyiin haa ilaallu. Abiyyi nama akkamiiti? Abiyyi dhugumaan namaaf yaadee biyyi tun tasgabbii karaarraa baatee jirti karaa deebisee nama yaadu no. Fakkeenyaaf Donald Trump pirezidaantiin Ameerikaa Demokiraatii dhabaa godhuu danda'a hin danda'u. Dhiiga isaa keessa hin jiru. Garuu hoo waan tokko as bahee hin dubbatee jedha maaliif ajandaa isaa advaansii waa godhuuf jechuudha. Donald Trumpiif Abiyyi illee simbaalitii jechuudha. Abiyyi biyya kana biyya uummanni Oromoo waggaa 5 hiriirratti bahee qeerroof qarreen Oromoon 5,000 ol duute bilisummaa fiddee isaa mootummaa kana keessa jiru waggaa 27 itti kennitee nu ceessi jetteeni itti deebi'ee warra nyaate soo Abiyyitu Oromoo yaadeetiin Oromoon gaddee jira kanaafuu Jawaariin gadhiisaa jedhee dhiiga isaa keessa jiran ittiin fakkaatu kuni waan ifa tokko. Kanaa wal qabsiifneeti warri hiikamanii Jawaar duwwaan warri himannaa Jawaaritti baname himannaa kanumayyuu pointis kana fixeetiin qabxiisi kennu barbaada. Kaawwanii walittiisu barbaaddaa miti ati akka jedhaa jirtu wanaa galuu baate. Okay. Qoy kanuma siifixeetiin yoo itti falleette garuu qabxii xiqqoo manaa kennu siifixuu yaadeen jedha. Because gaafin ati gaafatte kuni miidiyaa adda addaatti illee nan argaa nan dhagahalle si galee isa confusionatu jira soo dhugaa soo mee Abiyyi haa laallu eenyummaa Abiyyi haa laallu. Abiyyi Oromoo gaddisiisee jira kanaaf Oromoo gammachiisu Jawaar hin baase miti. Abiyyi Jawaar akka hidhamu ka godhe especially Jawaar waan jedhu hidhamtoota Oromooti garuu especially Jawaar special case waan qabuuf Jawaar particularly dubbadhaa jira. Sanii fi case legalitii isaa yoo isa gaafanniyyuu State Department wajjin dalagaa hangam deemuu dadhabnee waan adda addaa isa gaafannee kana ta'uu qaba kan jedhee fi because he have special case jechuudha. So of duuba deebi'ee mallee waa'ee eenyummaa Jawaaritti eenyummaa Oromootitti jedhama. Abiyyi Oromoodhaaf bakka qaba hin qabu because akka aangootti dhufee otoo hin buliin Wallaggatti state of emergency baasee waggaa 3 uummata kana fixaa ture. Abiyyi ka sodaatu Amaara. So Amaaratu har'a bakka Jawaarrirraa aarii hin qabnu Jawaariin gadhiisi jette hin jenne kun aartee eegitaa jirti. Moo Jawaaritu humna kalee qabu hadha dhabe no Jawaar takalee oliyyuu jabaatee jira. So Jawaar ka gadhiifamee fi namtoonni ka gadhiifamee fi Oromoo gammachiisu miti dhiiga Abiyyi keessatti Oromoo gammachiisu yaada isaatiin. Oromoo sodaata no Abiyyi Oromoo hin tuffata. Kanaaf so Abiyyi Jawaariin gadhiisuu ofii gadhiisuu bu'aa maalirraa argata? Because beesiin Abiyyi amma Amaara. Amaarri itti kaatee jirti maa Jawaariin waan gadhiiseef hidhamtoota Oromoo waan gadhiiseef. Kanaafiyyuu wanti gadhiisisiisaa fi Abiyyi gadhiisii hidhamtoota keessattuu gadhiisii Jawaarirraa wanni argatu tokko hin jiru. Kanaafuu sun clear ta'uu qaba. So what is it Abiyyi yeroo kanatti maaf gadhiifame? Maaf gadhiifame because Oromoof yaadni jenne Amaar akka Jawaar gadhiifamuun barbaaddu so oppositii Amaaraa deemee Oromoo hin tuffata moo Jawaar immoo popularity isaa jaalatamumsi isaa gadi hin buune ol ka'e malee so kanaafiyyuu Abiyyi uumaa isaatiitti nama Oromoof yaadu waan hin taaneef nama Oromoo tuffatu waan ta'eef olaantummaa amaneellee ta'ee sodaallee ta'ee garuu kan saba tokkotti waan dabee jiruu fi wanni inni godhe kun fedhiin hin goone uumaa isaa keessatti ammoo nama nagaaf deemu waan hin ta'inii fi Abiyyi waan biraatiif godhe jettee fudhachuun dirqama sitti ta'a. Sanniin keessaa qabxii 5 tokko qofsii dhaheetiin dhiisee jira. Internal pressure to Abiyyi hiiksisee jedhe. Maa yoo jette internal pressure waa 3 itti kennanii jedhan. Hidhamtoota hiikuu access humanitarian banuu walumatti qabateetiin kun ammoo Tigree wajjin dubbachuu sadaffaatti dialoogii kanneen sadiin godhe jedhanii specifically so ka sadaffaa godhee jira ka lammaffaa Tigree Dabratsiyooniin wannarraa kaasuuf ka terrorizimiin himatamerraa kaasuuf godhaa jira achi booda marii dhufaa jira jechuudha exactly waan mootummaan jedheen
Abii dhiibbaa addunyaa qofaan kan hin godhee jiru. Garuu hoo amala Abii waan hooka beektu taate waggaa 7 kana keessatti kaati haa beektuu barbaaddu Abii kabiraat ka dalaguu fi ka uummanni haa beekuu barbaadu kabiraate. Uummanni akka isaatitti ofumaa godhee ofumaa dhiise. Iga Abii keessa hin jiru jaalalli fi jaalalli Jawaarii qabu jaalalli Oromoo qabu waan keessa hin jirre jaalalaaf hin goone yookiin ammoo gatiin Jawaar gad bu'ee hin hiikne. Kanaafuu wanni inni godhuu danda'uuf yookiin ammoo TDF Finfinnee dhufteetiin warra kan hin hiikisne wanni inni godheef international pressure jechuudha. International pressure qabxii sadiin kanaaf itti kennanii siin jedhe. Sanniin keessaa tokko fixee jira lammaffaalletti godhuuf deemaa jira akka sadaffaa daayiloogiidhaaf kanneen sadiin kan gaafatanii jiran. Amma fakkeenyaaf dinqatee si dheeressee jedhee gaafa TDF Dabrasiina maala dhibba tokkoof wayii geettee duuba deebite addunyaan baga baatee jettee nuti akka hin jenneen. Abiyyi gaafa Tigraayiin hin seenu dubbatee hin seenuu bakka asitti dhaaba jedhee addunyaan gaarii gootee jedheen. Pirezidaantii Baayiden utuu vaaliyuun Jawaarfaa hidhamtoota Oromoo gadhiisuun isaa baalii guddaa ta'uu baate gaafa Tigraayiin hin seenu jedhe maaf Abiyyi itti bilbileen maaf hadha itti bilbilee jedhe maaliif addunyaa Antooni Gucheera namni martinuu is the right move jedhee harka dhiyaaf because hidhamtoota kana gaafataa turani nuti gaafachaa turre mootummaan Ameerikaa ani ammoo akka nam tokkootti hin beeka every kamisa mootummaan Ameerikaa walgahii Congressive State Departmentiin qaba every kamisa senatartoota Minnesota ta'e senatartoota Washington DC ta'e lachuu waan foreign affairs waan jiraniif maqaa jara dhahaa jira. Waa'ee hidhamtoota Jawaar waa'ee hidhamtoota Oromoo keessattuu Jawaar gaafataa ture. Harkanii guyyaa dinqe xaaliyaa 200 ol kalee riipoortii kenna darbaasnee jirra. Kaampeenii 50 ol ka Tiwiitarii meeqa oole waggaa 18 kanaaf goone warri kun godhee dhiibbaa san mana hidhaa dhaquu fi ambaasiin Ameerikaa baay'ee gaafate mootummaa Itoophiyaa hin dide garuu ambaasiin Ameerikaa mootummaan Ameerikaa ol bahee Itoophiyaan jechuun jiru. Dippiloomaasiin Ameerikaa akkaataa itti dalagu afaan gaarii sitti dubbata garaa keessaa sitti dubbata qajeela sitti mani jedhan. Pirezidaantii Baayiden Abiyyi hin bilbileen qajeela itti mani jedhe. Boombii godhaa jirtu warra Tigraay irratti dhaabe. Hidhamtoota hiiki kaafellee gaafuma Baayiden isaa bilbile senatarri tokko xalayaa baasee jedhe maal jedhee political prisoner 1000 haadhallee mana hidhaa keessatti shamaa jirti jedhe. Nurra haasaa jira dinqe because waan nu gaafannee fi waan Oromoon gaafatteef jechuu barbaadeeti. Liistii hedduudhaan kan si kennuu danda'u Abiyyi kana qofaaf gochuu danda'a. Garuu hoo nama dhiigoodhaan deemu waan ta'eef ummata waan fixaa jiruuf beekaan akka inni ofii godhaa jiru namni martuu irraa jajjabeessaa jira malee Abiyyi Oromoof jedhee gadi hin dhiisne Abiyyi immoo Jawaariin amma humna hin qabu kalee humna qaba jedhee gadi hin dhiisne filannoo dabre jedhee gadi hin dhiisne yookiin ammoo Amaarri bakka Jawaarirraa hidhamtoota Oromoo irraa hajaafitan jettee gadi hin dhiisne. Kanaafiyyuu wanni inni godhee fi dhiibbaa qofaaf godhee aduunoo deebisee jira bakka kanatti sirriitti nama haa galu barbaade. Na argadhe pointii kee because nullee hin beekne akka pressuriin addunyaa irra jiru preconditionii baay'ee akka itti kennamee jiru waan beekamu kanaan garuu wal qabsiiseeti udum yaada kana keessaa hin bahin karaa biltsiginnaatiin argitee jirti jedhee yaada namoonni biltsiginnaa faana deemaa turan baay'inni isaanii akka struggle isaaniitiin warri siyaasaa kun akka hiikamanitti godhanii ka dubbataa turan. Mee gaafa Jawaarfaat Friday gadhiifamuudhaa fi Thursday Horn of Africa Director Horn of Africa Faaltuma deemee ture. Mee waa'ee isaatiif achiin booda gaafa Jawaarfaat gadhiifaman inni Keeniyaa ture. Mee bakka san achiin booda ammoo Joe Biden haga gadhiifamaniin booda Joe Biden direct bilbilee fi ture san irraallee waa jechuu barbaada because yeroo waggoota kanaaf waraanni kun ta'u waan addunyaan kennaa fi turte waan dhagaa hin turree fi wanta nama gaddisiisu Itoophiyaa tootaalii dhiisanii Keeniyaa wajjin haasa'aa turan. Kun ammoo waan qabatamaan lafa jiru. Gaafa Jawaarfaat gadhiifaman ture namni Ameerikaa irraa dhaqee ka daarektarii sun ture achiin booda ammoo gaafa Friday ammoo deebee Keeniyaa ture. Achiin haga gadhiifameen boodallee Joe Biden for the first time isa wajjin bilbilaan haasa'anii ammas ergaa wayii dabarsee jira. Mee isarraa waan dubbatti yoo qabaatte carraasiif kenna. Akkuma beektu Faltimaan special envoy ka gaanfa Afrikaa keessattuu Itoophiyaa irratti ji'oottan Afuraffaa jalqabeetiin appointii ta'e jechuudha. Dinqee Afuraffaa irratti akkuma inni appointii ta'e public as bahetti senatoroonni 5
xalayaan suni public miti nuti ammoo copy hin qabna because private waan nun jedhaniif itti barreessanii specifically maal jedhanii rakkoon Itoophiyaa keessa jiru rakkoo Tigraay qofaa miti. Kana jedhanii baasanii xalayaa sanniin keessaa ifama ka deebiitu private dha ka public ture ka baasan yoo yaadatte taate Senator Cardin ka Washington DC cover letter illee katabee ture si galee specifically hidhamtoota jedhee jalatti katabee jira namni amma waan ture jiruuf nan hin irraafata ji'a afuraffaa keessatti katabee jechuudha. Xalayaa san deebii sana nutu qaba. Deebisa irra maal jedhee Fatima ofiisni isaa jechuudha at least inni illee isaan irratti hin goone garuu ofiisni isaa quba qabna. Wanti nu dhiibaa jirruu fi Itoophiyaa guutuuf malee Tigraay qofaa miti. Hidhamtoota illee quba qabna jala deemna. Adaduma lolli Tigraay kun qabbanaahuun nageenya akka biyyattii guutuutti dhufu, investigation akka biyyattii guutuutti dhufu, akka mariin biyyoolessaa ammoo Oromoo malee hin deemne waadaa isin seenuu dandeenye kan jedhu xalayaa katabee jechuudha. Ji'a afuraffaa itti katabanii ji'a shanaffaa jalqabarratti deebii kana special envoy kenne jechuudha. So jalqabarraa nu beeka jalqabarraa rakkoo Itoophiyaa kana keessatti hidhamtoonni kumaatamaan akka jiran especially single out goonee waa'ee hidhamaa tokko afur baafnee dhiibamaan ture jechuudha. Amma immoo torbee dabre keessatti announce godhee jira akka inni yeroon isaa dhumate qalallee waggaa tokkoof jalqabee jedhee durseetiin akka deemaa jiru akkasumas immoo special envoy biraa bakka bisa bu'u announce ta'ee jechuudha. Laali waggaa kana guutuu jalqabaa asitti Abiyyi special envoy arguu hin didee jedhe. Ofirraa jibbee jedhe. Amma sa'aatii dhumaarratti ofii isaatii bilbilee wanni kana godhee fi tasumamee konsidensiidhamee dinqee bakka kanarratti kan yaaduu qabu jawaarfaati jimaata hiikamti special envoy waamamee waggaa tokko guutuu karaa kana deemeetiin arguu hin dandeenye waamameetiin kamsaa dhufee jedha konsidensii miti si galee dhufeetiin jedhe. So impactii because dhiibbaa achirra jiruuni kana godhee jedhe warningi dhumaa waan argateef Abiyyi kana godhee jedhe garuu Ameerikaan warningi si goon sodaachisna jechuun barbaadu kaasii galee Ameerikaan akka jedhan san si galee afaan nagaa afaan gaarii afaan jaalalaa dubbataatiin uleedhaan ammoo keessatti dhufte jette kiliirii kennitee fi kanaafi special envoy otoo hin deeminiin duratti kanatti mul'isanii godhanii jechuudha. Sanii fi Baayidanii iyyuu kabilbilee fi iyyuu sanii fi dhuguma si galee gocha inni godhee jedhe waa yeroo dheeraaf gaafataa turan. Yeroo dheeraaf waa'ee waraana Tigraay qofaa miti. Waraana Tigraay waan namni keessatti du'aa jiru waan argaa jiraniif publicly dubbatan malee privately waa'ee hidhamtoota special envoy dubbatee jira. Imbaasiin yeroo hedduu gaafatee dhaquuf yaadee dadhabee jedhee so waliin mari'atanii godhaniitiin jedhee aan akka yaada kiyyaatti hujima special envoy ji'ootan 8-9 irratti dalageetu faara ta'e bu'aa ta'ee amma gadi dhufee jedhee yaada dinqee special envoy kam haaroo bakka bu'e illee just nama akka isaatti Middle East irratti beekumsa guddaa violence conflictii adda addaa irratti beekumsa guddaa warra qabutu dhufee jedhe. So wanni amma poolisiin haaraa dhufu jiru poolisiin dhufu qabxii sadan kana mootummaa Ameerikaa mootummaa addunyaa kaabiyyiin gaafataa turte. Hidhamtoota gadhiisi. Sigalee humanitarian access illee wal qabatee lammata ammoo terroristii lebiligooti kan inni dhiisi waliin mari'uu national dialogue dha kan hin jedhu dinqa. Baay'ee galatoom seenaa kana caalaa kanarratti deemuu hin barbaadu because topicoota adda addaa waan qabu. Mee amma gara warroota hidhamaa especially akkuma beekamu waan tiimii sadiitu gadhiifamee jira. Himannaa Sibaat Naggaarra kan himatame Iskandar Naggaa fi Jawaarra kan himatame gadhiifamanii jiranii kun waan lafa ga'e garuu gara Oromoo yoo dhufna ammoo Oromoon warroota siyaasaa geggeessaa turan baay'inni isaanii mana hidhaa jiran kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa kan akka Gammachuu Ayyaanaa fa'aa namoonni lakkoofsaan kanan jedhamu kan mana ofii keessatti illee hidhamanillee baay'eetu jira achiin darbee ammoo qeerroon 10,000 ol mana hidhaa keessatti akka jiru himatama. Kanaaf hidhaan gara tokko hiikaan gara tokko hiikanii gara tokko mana hidhaa keessa hambisuun kuni ummata Oromoo irratti wanta fiduu danda'u jira. Maaliifi maaf haafiin mana hidhaa jira, haafiin gadhiifamee jira. Gaafiin ummata Oromoo ammoo dhageettii hagas maraa waan argate hin fakkaatu. Pressure jiruun Jawaariin facallaa gadhiisaniit kaawwan mana hidhaa keessatti at least wanti itti murtaa'ee hin jiru. Yoo guyyaa 2 guyyaa 3 booda Gammachuu Ayyaanaa beelama qaba ture manni murtii hin jiru jedhaniiti gara mana hidhaatti akka deebi'u ta'ee jira. 7 lamaan dura ammoo
abdii Raggaasallee akkasuma bakka inni ture baasanii gara biraatiif fidaniira akka waan gadhiisuu godhanii kun wanti akkanaa kun hin jira. Kanaaf hafuurri kun uummata Oromoo jidduu rakkoo fiduu danda'u qaba. Maaliif biltsiginnaan mootummaan biltsiginnaa waan kana tarkaaffii fudhachuu danda'e? Eega addunyaa hiiki jetteeti warningii kenniteef yookaan preconditionii kenniteef hunduma isaa hiikuu irratti maaliif hin xiyyeeffanne? Maaliif garee tokko gadhiisee garee tokko mana hidhaa keessatti tursiise? Yaas gaafii bareeda kunillee dinqee olumatti hidhatee jedha akkuma jetti gara cinee yoo jenne jalqaba irratti waan si yaadachiisuu ka barbaadu akka kana irratti President Biden jimaata jarri hiikamtee wixata telefoona bilbilee sa'aa booda Senator Rish xalayaa gadhiisee jira siin jedhee jira. Xalayaan isa irra maal jedha? Yeroo jalqabaatiif President Biden bilbilee ka eeggamaa ture gaariidha. Amma booda hatattamaan hidhamtoota kumaatamaatti manatti shamaa jira. Akkasumas immoo waraanni Tigraay keessatti naannoo biratti dhaabbanni ka jedhu baasee jedhee sunyoonni bahee fi hidhamtoota duubatti hafteellee quba qaba. Sanii fi Koongiresiin Ameerikaa san baasee jechuudha. Kaati jettee ammas deebineetiin maafa biyyisii galee dhiibbaa hidhamtoota nutillee ka jennee hidhamtoota haa baatu Jawaar haa ba'u hin ta'in hidhamtoonni haa hiikamtu kan nutillee gaafataa jirru. Garuu special keesii akka Jawaar fayyadamneeti jechuudha. Sun ammoo fakkeenyaaf yeroo gurraachi Gabrahaa ture biyya kana keessatti Martin Luther King qofaa miti kan rakkataa ture. Uummata gurraacha garuu represent godhaa ture. Martin Luther King saniif justice for Martin Luther King jedhanii isatu fakkii ta'e jechuudha. Hidhamtoota Oromoo kana keessatti Jawaar akka fakkiitti garuu warra isa duuba Oromoo ta'e kan hidhame Martinuun Jawaaruma duubatti fuudhuma sanii ilaalamaa jechuudha. So maaliif namtichi kun gadhiisee ka jettuuf gaafii bareedaan sanisii galee akka ilaalcha kiyyatti fakkeenyaaf mee ilaali jedhe mana tokkotti galtu keessatti abbaan irree tokko dhufee manaa gassi baase waggaa tokkoof ji'a 6 fi yookiin ji'a 18 ala bulaa turte. Gaafa kaan ammoo as deebi'eetiin okay you know what xiqqoo balbalarratti sii kennee jirra ala agaarran buliini balbalarratti siin jedha amma ammoo gammaddee jettamaa kalee dhagaarra buttee hadda ammoo xiqqoo mana qosi deebisanii jira manni sun kan keetii jechuudha. Gaafa kaan ammoo ji'a 5 dura jahan booda ammoo okay gaadaa tokko sii kennee jira kottu bakka first floor sii kennee jira gubbaan illee keetii manni kun. So hidhaa Oromoo keessatti Abiyyi ka godhe Oromoo irraa fudhatee eenyummaa jira irraa sarbee mana hidhaa keessatti galchee tokko tokkoon gassii darbee jedha. Amma bara abdii gadhiisani, bara gammachuu gadhiisani, bara gadaa gadhiisani tokko tokkoon sigalee tokko tokkoon akka Oromoon akka inni feeverii kennaa jiru sigalee dinqe qabeenya uummanni keenya kagaluu fi qabu mallaqa kan doolaara 1000 irraa fudhatanii hadda doolaara 100 sii kennan. Ingammadda because garuu kan keetuma sigalee wanni amma inni godhaa jiru tokko tokkoon guyyaa itti bitatuuf of ittiin midheessuuf ani nama gaarii jechuudhaa fi akkas godhee jedhe gara kaaniin illee ka godhee jedhe gadhiisa shakkii tokko malee gadhiisuun ammoo dirqama isaati itti mamee jira sigalee. Abiyyiin deemaa ture waggaa tokkoof ji'a 8 kan hagaa caaluun du'e asitti Amaara hin beekna. Amaara immoo xiyyeeffannaan jiraachaa waan irratti ture. Especially more than anybody kabiraati miti galee. Kaawwanii abaa'ullee of course jibbaa guddaatti qabdi. Specifically Jawaar haa jedhu malee abaa'ullee jibbaa guddaatti qabdi. Kanaafiyyuu wanni inni godhaa jiru gamtokkeetti dhiisuu akka namni keenya gammadu waan hin barbaanneef gammachuu isaa kana dheereffatuu fi tokko tokko kana gadhiisee jedha garuu shakkii hin qabu gadhiisa. Garuu rakkoo keessatti Oromoo keessatti rakkoo fiduu hin danda'a kanaan jetteef yoo ati gowwaa taate yoo uummanni Oromoo gowwaa ta'eetiin gocha Abiyyi godhaa jiru kana galuu dhabaatee jedhe dogongoree namni gadduu hin danda'a itti dhagahamuu hin danda'a. Abiyyi ka godhaa jiru political agendaaf godhee jira. Oromoo sodaatee yookiin Oromoo jaallatee miti. Oromoo jaallateeti miti ka Jawaariin gadhiisee Oromoo jaallateeti miti ka hidhamtoota kafaa'u torbantanni ka gadhiisee jedhe miti. Inni dhibbaadhaaf gadhiisee jedhe tokko tokkoon gadhiisuu barbaada. Maa akka Oromoon inni laadhise wanni inni godhe ajjechaa inni raawwatee jedhe Oromoo jibbaa bira darbee Oromoo hin tuffatee jedha. Ka inni sodaatu Amaaratu. Amaarri ammoo Jawaariin jibbe. Jawaariin sana ammoo gaditti dhiisuun jira hariiroo isaaf Amaaraa hedduu madeessee jira. Bakka addunyaa irratti waan jarri jedhaa jirtu biyya alaa kanatti waan jarri godhaa jirtu advocacy jarri godhaa jirtu already quba qabna jechuudha.
akka isaa ta'e uffata State Department wal kennee sa'a tokko paasifnee ture jechuudha. Waa'ee yeroo sadii actually President Biden bilbilaa jira telefoonarra waraqaan illee hin baane achi booda information bahee jira. Qalliis ka dhageenye achitti dhageenye jedhe jechuudha wal keessa irratti. So kan namni kenna beekuu qabu dinqitu namtichi kun ka godhaa jiruu fi qabeenya Oromoo sarbee mirga Oromoo sarbee qabeenya jechuun paartiin abaa'oo qabeenya Oromooti. Jawaar qabeenya Oromooti. Fudhatee tokko tokkoon akka mallaqaatiitti nutti kennee nu gammachiisu waan barbaadu. Kana beekeetiin namni kenna. Of course kanallee fudhannee because Jawaariif iyyaa turre, Baqqalaaf iyyaa turre, warroota kana fudhanneetiin kaafellee gadi baase jenneetiin advocacy'n keenya double jabaatee itti deebi'u qaba. Advocacy'n ammoo indalagaa akka jedhu already jalqaba irratti deebisee jira. Akkasitti laallamuu qaba jedhan dinqitu. Galatoomee ammallee garuma preconditioning addunyaan Itoophiyaaf yookaan ammoo bilchiginnaaf kennite keessa uruu hin bayini keessattuu waan sadi ture ka qaabatamu tokkoffaan waa'ee waraana dhaabsisuu yookaan maal jedhan kana karaa United Nations report baay'eetu bayaa ture namoota gargaarsi ga'uu fi qabu kanneen akkan geenye godhuudha mootummaan dhiibbaa baay'ee godhaa ture kun amma addunyaan waan beekamu lammaffaan ammoo dhukaasa dhaabanii gara dialogue national dialogue itti deebi'uudha kan jedhu ture mee gara national dialogue kanatti haa deebinu yeroo duraa yeroo aangoo irratti dhufe filannoo malee maal jedhaa ture transition government godhee achiin boodallee haga filannoon raawwatameen booda akka inni injifateeti aangorra taa'ee godhee ture ka addunyaa hundaafuu beeksisaa ture. Sun ammoo addunyaan illee hin beekne akka feekii ta'e uummanni warra dhaaba siyaasaa highly demandii godhuu danda'an kanneen fuudhanii mana hidhaatti hidhaniiti ufumaan filannoo san injifadheera jedheeti iddoo san qabatee jira. Namoota haganaa populationii haganaa keessaa miliyoonii 40 olina deeggaraa waan akkasii jedhee addunyaa beeksisaa ture. Haa ta'u malee dhageettiin isa inni haadhaganiif dabarsaa ture baay'ee hin hojjenne lamurratti preconditionii kun badhataa dhufe. Ammas taanaan national dialogue qopheessuu irratti deemaa jiranii national dialogue kana keessatti dhaabni siyaasaa baay'een akka gara filannoo hin gallee rivookii godhamanii jiranii boordii filannoodhaanii dhaabni siyaasaa gari ammoo akka nationality yoo laallee ka Tigraay waraana keessa jira ka Oromoo bal'inaan illee waraana keessa jira. National dialogue kun ammoo warra Oromoo waraana keessa jiruu fi warra TDF include hin godhu jedhanii officially warroonni mootummaa keessaa ban dubbataa turanii bakka kun jirutti national dialogue kun hagam effective ta'uu danda'a haga barbaade bilchigannaan pressurein haa irra jiraatu malee hagam effective ta'uu danda'a because warra hidhamtoota siyaasaa keessaa wal qabatee national dialogue amma bakka waraanni jirutti bakka TDF keessattuu abaa'oo shanii officially declare godhaniituma akka terroristiitti fudhatamu godhanii fi garde godhaniiran. Kanaaf kanneen bakka hin jirretti national dialogue kun meekaapiidha moo national dialogue dhuguma addunyaan ka barbaaddu moo national dialogue kun ka biyyattii sanii kufiitii keessa isii oolchuu danda'u or gaafii uummataa ka deebisuu danda'u. Ila waan tokko gaafii national dialogue kanarratti of duuba xiqqoo ka deebinee ilaaluu qabnu eega abiyyi yaadatte taate addunyaadhaanii filannoo godhu malee dubbachuu hin danda'u filannoo godhee dialogue godhaa jedhee harkadhaa ture that is back in May filannoon sun akkasidhaa ture sigalee filannoo naa kenna yeroo filannoo eega filannoon filatamee ati mooti jedhanii si filatanii jiran he doesn't have to have national dialogue. Trump gaafa injifatee jedhee demokraatii wajjin national dialogue hin goone. Engadda gaafa Biden injifatee jedhu otoo Trump iyyuu conceding godhini Trump kadhatee national dialogue godhaa hin jiru. Because filannoon kun filannoo shaamii waan ta'eef filannoon kuni bakka abaa'uun hin jirre bakka kafaa'uun hin jirretti filannoo seera qabeessa dhugaa waan ta'uu hin dandeenyeef yeroo jalqabaatiif filannoon biyya san keessaa yeroo tasumayyuutti filannoo demokraatii ta'ee hin beeku. Garuu Ameerikaa fi addunyaan harka irra qabdee akkuma nama agarree calistee yeroo jalqabaatiif Yurooppii fi Ameerikaan filannoon kun filannoo haqa qabeessa ta'uu hin danda'u kan jedhu publicni filannoon dura dubbattee jette jechuudha. Kanaaf hadda
otoo inni kuma miliyoona 40 filame miliyoona 35 filame jedhe addunyaa maaliif dhibbee maaliif daaloogii taa'e jettee murtii dabarsatti kan maaliif jawaariin wanni hidheera biyyi amaaratu nu hidhi jedheen jawaariin nu hiitee Hacaaluu nu ajjeestee galatoomii kan waafee waan biraayittii sirbaa turte hadhammoo ka hiikee fi siyaasa gamatu otoo Oromoof yaade jawaariin hidhuu otoo Oromoof yaade Hacaaluu nu ajjeesuu jedhu otoo Oromoof yaa'ee abaa'uun hadhamanidha keessa hin taa'u silaasii gadi otoo Oromoof yaade so akka Oromoof yaanne olii gallee hoo jenne asii inni ka sodaatu ammoo Amaara otoo Amaaraaf sodaa Amaaraatiif ta'ee jawaariin hin hiiku sila garuu hoo murtiin dhiibbaa waa irra jiruuf dirqamatti ta'ee jennaan filannoo garanallee dabree waraana kan injifachuu hin danda'u filannoon kalee ta'e kun ammoo filannoof shaamii waan ta'eef wanni isin godhuu danda'u hidhamtoota baasee warra terroristii kana maqaa irraa kaasee daalogitti dhufuu qabaaf kan akka gaafatanii jalqaba filannoon duratti illee ammallee ka ta'uuf deemaa jiru borullee ka ta'uu qabu kana ammallee wanta akkatti hin jiru kun amma sinqi ta'ee reyaalitiin Ekonomiin biyyaa qacceera rarraatee jirti akka amma qosan kanaa miti akka amma suuraa kana ka'aa miti namni yoo beelahee jedhee ka'ee jira kanaafiyyuu opshinii biraa dhabee jennaan namticha waggaa tokko guutuu almost faltimaan arguu dadhabee jedhe itti bibileetiin kootu jedhee qabateetiin waliin hin haasa'u hidhamtoota keessatti akka Jawaar populaaritiin Jawaar akkuma duratti siin jedhe gadi xiqqaatee Jawaar kalee ka faayidaa qabu hadha faayidaa dhabeetii miti dirqamatti ta'ee baasee jedhe jechuu kanaafiyyuu mee hajii warra kana baasee kafaa'oo bakka Jawaar jirutti daalogiin kun ta'eetiin daalogiin kun bu'a qabeessa ta'a akkaati jettee fi irtee osii deebi'ee jedhe ila tokkoffaa kanama keenyaaf galuu qabu dingeetti bakkanatti daalogii yoo jennu in everything dialogue jalqaba transitional government illee dalagee jalqabee jedha wanni martinuu dialogue jechuun haasaadha marii biyyoolessaa jechuun marii atillee yaada kan kee qabattee dhufta anis yaada kee qabadhee dhufa as keenyeetiin eessatti walii galla jidduu keessatti atillee xiqqoo dhiistee kan kee anillee xiqqoo dhiisee eessatti walii gallaa kan jiru Oromiyaa keessatti filannoon haqa qabeessa ka deeme ka uummanni Oromoo filan jiru abaa'uun bakka hin jirretti kafaa'uun bakka irra jiru kanaafiyyuu nama kana filannoo mootii yookiin mootummaa biyya Oromiyaa jechuu hin danda'amu mootummaa biyya Amaaraa ta'uu hin danda'a because naannoo Amaaraa filattee jirti achi naannoon baay'een kuuwwan ONLF naannoo Somaalee keessaa baatee jirti filannoo keessatti hin hirmaanne so kanaafiyyuu naannoo Tigraay keessa already filannoon hin deemne naannoo guutuu keessatti filannoo haqa akka ta'e baay'ee xiqqaa waan ta'eef dirqamsiisanii itti fidanii kana jechuun ammoo otoo abaa'oo manidhaa keessa jiru otoo TDF achi bakka gandofiitti jirtu otoo OLM bosona jiru filannoon kun haqa qabeessa ta'uu hin danda'u wantummaan addunyaan dhiibaa jirtuu fi filannoon amma namtichi kun oofaa jiru keetti mootummaan Itoophiyaa kan dhiibaa jiru filannoo because dhiibbamaa turaniika jalqaba kanumayyuu dubbachuun barbaanne yaadate taate filannoo filadhee jira hinjifadhee jira rajjatmasii barbaadaa ture rajjatmasii argadhee jira jedha addunyaarra wanti filannooti gootuu fi ummata kan keetiif addunyaarraa ana filatanii jiran jechuuf san argachuu hin dandeenye karaaf immoo filannoon durallee addunyaa akka jetteen marii godhii jetteen nuti akka gaafa yaadata taate jennaan Oktoobarii yeroo isaa dhumatee jennaaniin kara marii biyyoolessaa godhaa Jawaar Faatis ka jedhanii marii gooneetiin akkamitti waliin biyya kana ceesisnaa kan jedhutti gaafataa turanii jechuudha gabaabinatti wanna waggaa lamaan dura gaafataa turan waggaa lamaan booda ru'iin namoota 60 qabeenyi biiliyoona naannoo gubattee biyyi jeeqamtee gaanfa Afrikaa akka malee sochootee waggaa lamaan booda itti dhufaa jira waan kalee gaafataa ture waan gadda gaafataa ture jechuudha. Kanarratti warroota kanneen kama maqaa dhoofne kana of duuba hambisanii filannoo naqaa ta'a natti hin fakkaatu. Addunyaanis kan dhiibaa jirtu marii akkasii marii biyyoolessaa kan warra kana akkasitti bosonatti dhiisamiin ati diina kan kee wajjin yoo kan mari'annee marii maalidha? Yoo TDF marii kanarra kan teenne yoo OLM marii kanarra kan teenne yoo hidhamtoonni poolitikaa kaabaa manidhaa keessaa kan baane eenyu mari'atte jetta shakkii tokko hin qabu warri kafaa'ullee warri kuubanis kan hiikamallee jechuudha. Yes nama xiqqoo Amaara keessaa nama baay'ee gadhiifame Amaara keessaa dhugaa dubbannee jenne maqaan jiraa waan famous hin taaneef malee hedduudha kan hidhamee ture sababa adda addaatiin gadhiifamanii jiru. Oromoo keessa nama 10 gadiitu gadhiifamee jira 50 lakkoofsa adda addaa karaa kafaa'ootii fi OLF irraa kan dhageenyu nama 40-50 ta'uu gaddaallee manidhaa keessa jiran. In fact Sandabreetiin amma akkanaaf si haasofna kana guyyaa naaf si haasofna kana keessatti galgaltii kaleessa Harargee irratti nama 5 jedhanii bakka maratti hidhaa jiran. Asiin
hidhamtu hidhaa tokko lama sadii afur shan gadhiisaatiin naannoo Oromiyaa hunda keessatti iyyuu dhageettii addunyaan haa dhabdu malee mootummaan kun itti fufee jira. Kanaafuu marii dhugumaan biyyoolessa godhuu yaada qaba akka jiru shakkii qabna. Garuu addunyaan warningii waan kenniteef jirtuuf mariin kun har'as ta'ee borus ta'ee mariin kun yeroo inni ta'a. Mariin yoo ta'e ammoo marii dhugumaanii ka hunda ammatee ka independent ta'uu qaba. Ka mootummaan kun ofiisaatiin filatee nama barbaadu achi kaa'atu hin ta'in. Wanni kun ammoo ilaalaa akka dura hiikidha. Hiikamuu hidhamtoota kanaa is a positive waan gaariidha. Abiyyiin ka gorsaa turre, ka itti himaa turre hiiki warra kanneen warra terroristi jette maqaa baasii waliin haa mari'atanii uummanni Oromoo haa ce'u Itoophiyaan haa ceetu ka jedhu. Biyyattii san keessatti yeroo baay'ee hinka Abiyyi Amaara sodaateeti wanta jedhutu yeroo baay'ee hinka. Amaara wanti sodaatu maali? Wanti kana jechuu barbaade tokkoffaa biyyattiin sunini baay'inaan illee karaa naannoo Oromiyaatiin hin baay'ataa namoonni illee karaa saniin illee hin baay'atanii karaa biraatiin namooti deeffillee Tigraayim keessaa illee warri jiran jiru. Horam waggaa lamaa kana keessatti akka Abiyyi Amaara callaa hojjetaa jirutti akka isaan pireesharii godhaa jira addunyaan illee hin beekti. Garuu maaliif kana filate tokko san lammaffaa Amaarri siyaasa kana keessatti bu'aan isiin buufte takka illee hin qabdu. Yoo biyya isaanii arginee jiraanne biyyi isaanii adda iskuulli cufamee infraastiraakchariin martinuu daameej ta'ee warroonni mootummaa keessa dalagan ka akka barsiisaa ka akka medikaalarra hojjetan kun martinuu mana isaaniitti galanii jira. Infraastiraakchariin totally gara infraastiraakcharii mootummaatu gara 46 ka daameej ta'ee jiru akka jedhamu yoo taate yookiin sanii olii ta'uu hin danda'a. Amaara kana keessaa biyyattii hin diidde malee tamaqara jirtuuyyuu hambisuu hin dandeenye maybe naannoo san keessatti daameejiin ta'ee jiru deebanii ijaaruudhaaf it might take more than 30 or 40 years gara kaleessaatti deebisuudhaaf. Kun martinuu uduu jiru haga biyyattiin daamee taate asiin geettu naannoon Oromiyaa biltsiginnaa jedhee ofii waamu kuni rooliin maal inni kana keessa naannoo uummata Oromoo keessa naannoo san keessa uummata hidhamanii mana hidhaa keessa jiran tasgabbeessuu dadhabeef maali? Amaar naannoo ofii haga ofii amanteetti lafa ofii badhifachuu haa ta'u waraana Tigraay waliin jalqabu haa ta'u haga ofii waan itti amante godhattee jirta. Haa daameej illee haa ta'u. Naannoo Oromiyaa garuu namoonni mana hidhaatii baa ajjeefamaa tasgabbiin hin jiru. Isaan keessa rakkootu jira. Miidiyaa rabbaanii wal saaxilan uummata tokko bulchaat, biyya tokko bulchaat, afaan tokko haasaat kan ammoo gara naannoo biraatiin hin dhagahamu. Maal inni dadhabbiin naannoo san jiru waan kanneen lamaan laaliti waliin deebise. Carraasii kenna. Gaafii iddoo walitti qabdee gaafattee dinqituu mee aga danda'een ka jalqabaa irratti deebi'eetiin achi ammoo kaadhumaa kana irratti maaliif mootummaan naannoo Oromiyaa akkanatti keessa qullaa ta'e of nyaatee jedhee naannoon biraa naannoon Tigraay of nyaatu agarra naannoon Amaaraa expand gootee Amaaranaayzeeshinaa ganda mara saamtee lafa Tigraay qabattee lafa Oromiyaa qabattee Walloo ta'ii Karrayyuu ta'ii qabatteetiin jirtii kennammoo nurra dhaabbatee nurra mana kafanaa nu ta'uu dhiise ta'uu hin ta'in ala baasee akka bineensatti nu nyaataa jira ka jetteetti deebi'ee jira. So ka jalqabaa ka jette Abiyyi Amaara tana maalirraa argatee maaf jara filatee maaf jara sodaataa akka jetteefi. Abiyyi jara sodaatee ta'uu hin ta'in abjuu inni qabuu fi abjuu jarri qabdutti walitti galeefi jedhe. Jalqaba qabsoo kana jijjiiraa kana ka fide Oromoodha. Yoo yaadatee taate as dhufee dhiifama gaafatee mootummaan Itoophiyaa isin terrorize godhee jira. Inceena isin ceesisa jedhee waadaa seenee jedhe. Yoo yaadattee jettee uummanni Oromoo lakkoofsaan nama xiqqaate jettee walakkaa kuma miiliyoona 220 keessaa miiliyoonni walakkaa miiliyoonni 60 Oromoodha jechuudha isan keessatti Itoophiyaa keessatti. Yoo miiliyoonni 60 ta'e Abiyyi maaliif Amaara yoo jennu beektaa naannoo Amaara kana keessatti sabaaf sablammii gara 11tu jira deeggartu. Oromoon jira, Tigreen jira, Qimaanti jirti, Agoon jirti,
gosoota gara hedduutu jira. So kamtu shinaashatu qimaantitu agutu wallotu gara Amaara ofiin jedhee kana deemaa jira. We don't know rakkoo naannoo Amaaraa kana keessatti waggoota sadan dabree fi balaa hedduutu ture. Balaa Oromiyaa irra intarneetti gosa duuba sanyii saboota xiqqoo irratti ta'aa jira jechuudha. So wanni Abiyyi warra kana filatee fi waa lamaaf tokko ilaalcha viizinii isaatii fi kan inni Itoophiyaan inni ijaaruu barbaadu. Itoophiyaa kaleessan jarri ka barbaadu Itoophiyaa kaleessan waan ta'eef walitti galee fi jedhee hattuun beekta gaafa waa hattuu fira taati gaafa qooddamtu wallotti jechuudha. Lammata ammoo Oromoo waggaa 100 wayi aangoorran ture sarbamaa ture hiyyeessa lakkoofsaan haa jiraatu malee humna dippiloomaasii ta'ee qabeenya biyya alaatti daasbaa jiran ta'e ka akka warra kanaa qabu hin jiru. Amaara yoo jennu Amaara qofaa naaftanyaan illee keessa jirti jechuudha. Harki guddaan naaftanyaan. Naaftanyaan jechuudha ilmaan goobanaa jechuudha. Tigreen hin barbaadu sirna sana. Oromoon sirna sana hin barbaadu. Somaalee eenyuyyuu gaafachuu hin danda'u. Sabaaf sablammii kuuwwan illee namni tokko ka barbaadu hin jiru. Warra kana malee jechuu barbaadetti saniif ol ta'ee jedhee. Oromoo akka diinatti maal godhe yoo jettee ajandaa kana ceesisuu fi ajannaa sirnaa xanyaa kana deebisuuf tokkoffaa amma Oromoodhaa fi Tigreedha kan isaa fuudhaa dhaabbachuu danda'u. Kanaaf jalqaba inni ka jalqabe Wallagga irratti yaadatti taate Diseembarii irratti labsii dabarseetiin uummata boombiin gubaa ture jechuudha. Addunyaa waggaa 3 hin dubbanne Oromoon hin dubbanne jechuudha. Achiisan dabree jennaan bara 2020 Tigreetti dabree jechuudha. Tigree ammoo akkuma jetti sigalee wanna humna qabu kana maaf dhiisee Amaara gogoogge jetteef illee akkuma jetti Tigree kadhatee miila jigee jalqabe jadhabee jedhe kagaraa isa gubeeyyuu waan sanii beekta miilatti jigee kadhatee didee jedhe jechuudha. Ka inni tuffatee ka inni itti garmaamee jedhe Oromoodha jechuudha. Kagara Amaaraatti kaati gaafattee jette ammoo lola ta'e kana keessatti Amaarri waan isiin geengoote maaliidha? Odoon garuu baadhee biiliyoona 182 moo 82 akkuma jette waggaa 30 xiqqatee 40 ol duuba deebi'anii jira. Bakka kalee jiran deemuu fi waggaa ganaa fudhatee jira jechuu danda'a. Waggaa 10 fudhatu danda'a. Wanni jarri ka agartee akkuma kitaabni Abiyyi katabe yaadatta akka jedhetti qotiyyoo margatti mul'isii deemii qilee raggatti jedhe. So ka jarri agarte marga san agarte malee balaa dhufu kana hin agarre. Jarri ka agarte Oromoo dhiiga xuuxuu Oromiyaa dhiiga qabeenya si hatuu san agarte malee uummanni Oromoo dammaquu isaa uummanni Oromoo biyya alaa jiru advocacyinsa jabaatuu isaa uummanni Tigree lakkoofsanaa xiqqaatu malee bitamuu akka hin dandeenye sani waan arguu dadhabdeef jedha. Dhumarratti kaati jettee fi kama jalqaba irratti kaasee jedhee naannoon martinuu haa xiqqaatu haa guddatu uummata ofii eegaa jira. Uummata ofiitii fi mana ta'ee kabaa ta'ee jira. Maalii fi oppiidiyooni diina waliin harka wal taate sometimes amma akkuma jette wan nyaataa jirti ofiitiyyuu yeroo tokko wan nyaatanii akkuma hattuu san gaafa hatanii waliin hatan gaafa qooddamiinsaa immoo wal lolanii jira jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessatti akka ta'een beekne abbootii gadaa ajjeesanii jira. Namni kennu waggaa dabre kana keessatti kumaatamaan du'ee jira. Garuu signifikansi guddaa ka qabu ajjeecha warra abbootii gadaa san sammuu ilmaan Oromoo keessa baduu hin danda'u yoomiyyuu yakkaa olii ka godhan jechuudha. Seenaa Itoophiyaa keessa akka ta'een beekne gurbaan tokko karrayyuu maannaan jedhee yennaa Haayile Sillaasee sanii karrayyuun nama faranjii tokko ajjeesse naan jedhe. Haayile Sillaaseen karrayyuu yaamee abbaa gadaa rifeensa irraa haale naan jedhe. Hin ajjeesne, hin tumne, hin hiine rifeensa irraa aarii saniif karrayyuu hedduutu mataa haaddate naan jedhe. Seenaa keessatti karrayyuun 14 bakka kadhaa waaqaa jira akka jarri baateeni naga jarri kadhataa jirtu fuudhamte ajjeefamte mootummaa naannoo ajajee poolis komishinarri maaf hambistan asiniin jenne mara akka jiruudhaan Oromoon mara duguuge jechuudha. Abbootii gadaa jila tokko irra taa'u nama 14 ajjeese tokko deebi'ee manadhaa keessatti maan du'ee kuma manadhaa keessa jirti jechuudha. Wanni akkana ta'een beeku. Kana godhaa jiru ammoo OPDOdha. Amaaraa miti yookiin Tigree yookiin saba biraati miti. OPDO ijoollee Oromoo akka jennu ilmaan goobanaa akka jennutu kana godhaa jira. Rakkummaan Oromoo wanti kun nu garsiisuu dinqitu kaleellee dogongorreetiin Tigreetti quba qabaa turre. Amaaratti quba qabaa ture. Kaleellee diinni keenya guddaan keessa jira. Kanu ajjeesaa ture, kanu ajjeesaa jiru, kanu ajjeesu borullee ilmaan ta'e ilmaan goobanaati Oromoo kan realize godheetiin dhugumaan itti dubbatu warra kan ajjeesneef no karas jechuu kiyyaa miti garuu rakkoon guddaan keessa jira. Oromoon kalee mootummaa Tigree warra Tigreef ergamtu hadhaa immoo Amaaraaf ergamteetiin ka ofii ajjeesaa jirti. Ka ofii biyya keessatti qofa otoo hin ta'in biyya ollatti ciiteetiin waa'ee rifiijiraatiin dalagna haga biyya Yemanii haga biyya Keenyaa biyyoota adda addaa irratti Oromoo akka
mana hin qabaanne akka safety hin qabaanne ka godhaa jiru Oromoodha mootummaa kana keessatti. Baay'ee galatoo. Baay'ee waa'ee keessattuu biltsiginnaa kana namoonni baay'een kan ittiin dhibamaa jiranii akka biyyaatitti biyyituun bulchiinsa qabdi jedhamee akka caasaatti kan ittiin amanamu. Siyaasaan keessattuu ka gara Oromoo kun ammaa miti bara TPRDF illee yookaan warra bara EPRDF illee wanti akkanaa kun baay'ee mul'ata. Sagalee uummata Oromoo yeroo ta'an hin mul'atu. Maaliif adda Tigraay haga funyaanii ka hidhatteertu federaal isaanii hidhachiifne naannoo isaaniitiin. At least bitatanii jennaan pressure baay'eetiin godhatan. Naannoon Amaaraa haga funyaanii ka hidhataniiran federaal isaanii hidhachiifne. Baruma EPRDF tu jarritu hidhamti warra meeshaa qabu. Uf protectii haa godhanii, ol biyya ollaa protect haa godhanii meeshaa qaban. Oromoo kana keessa immoo yoo dhufnu naggaareen tokko meeshaa yoo bitate Oromiyaa keessatti Oromoo ta'ee uf protect godhuudhaaf yoo bitateeyyuu mootummaa beesiseeti. Mootummaa beesiseeti meeshaa san akka qabee jiru mootummaa beesiseeti meeshaa sanuu qabachuu meeshaa waraanaa qabachuu danda'a yookaan ammoo waan barbaade illee haa ta'u. Naannoo Oromiyaa keessatti ilmi namaa akka meeshaa hin qaban ilmi nama bokkumaa jedhan ulee akka hin qaban baroota darban bara wayyaanee wanta akkasii sa'aa ture ka ammaa ammoo tanuu hanqatee mana hidhaatii baasaa balbala maatii irra fuudhaa ajjeesaa turan abbootii gadaa ka kadhannaa abbanii akka aadaa ofiitiin rabbiin kadhataa jiran gabbanii fixan. Kanaafuu sagalee right away baa December 22 na fakkaatu wanti sun ka ta'e banii right away responding goona about kana godhe jedhanii akkasunillee hin taanu manillee beekaa. Gaaf rakkoon isaanii isaan jalatti dhalachuu jalqabe gabbaanii torbaan lamaan booda sakreetiin kunillee qabe. Between federal and Oromiyaa warra bulchiinsa Oromiyaa keessa amma gaaffii guddaa akka jiru social media irratti ka argaa jiru. Sakreetiin ofiitii uffachuu dadhabanii uummata ofii bulchuu miti. Ka aangoo haa ta'u yookiin ammoo corruptioniin haa ta'u isaantu beeka. Gadi banii waa'ee uummata Oromoo rakkoo uummata Oromoo gaafta sagalee ta'uu hin dandeenye. Warroonni biltsiginnaa keessa jiran gadi banii kan waa'ee warra karrayyuu ajjeefamaniif kabanii dubbatan after 2 weeks yoo qaabattu torbaan lamaan booda wanti martinuu haga ta'een darbeen booda san godhan. Kuni badhinnaan rakkoo Oromoo keessa jiru yoomin akka hiikamullee yoo beekuu baanne rakkoon guddaan Oromoon itti faalamee jiru rakkoo bulchiinsaati. Bulchiinsa keessa rakkoon jira. Minimum uummanni ufiyyuu protect akka goone humna isaa laamsheessanii akka humna hin qabaan meeshaa waraanaa miti akka maal jedhani muka ittiin simbira ofirraa ari'anillee akka hin qabanne godhanii uummata keenya humna isaa laamsheessanii jedhani. Kuni seenaa keessatti illee waan barreeffamee taa'uu natti fakkaata. Mee gara amma warroota hidhamanii ammaan booda maal ta'uu qabaa akka beennutti ilaalchi siyaasaa kun gara naannoo Oromoo waan lamatti waan qorima fakkaata. Gariin qabsoodhaan yookaan ammoo waraanaan biyyattii walaba baafnaa gariin ammoo naashinaal diyaaloogin malee yookaan ammoo diyaaloogin yoo hin taane ammoo biyyattii tana walabuu baasuu hin dandeenyu waan jedhutu jira. Kana keessa dhaabuma siyaasaa Oromoo keessattuu waan lamatu mul'ata. Amma Jawaar mana hidhaa bahe. Namoonni gariin mana hidhaa keessa jiran. Ammaan booda Oromoon maaltu isa eeggata? Qabsoon kun garam deema? Gara fuulleeffatee gara waraanaatitti moo yookaan ammoo gara diyaaloogitti moo garam fuulleeffata? Mee maal fakkaata? Oromoon carraan isaa kanaan booda maal fakkaata? Ka jedhu irratti mee haasofna carraasii kenna. Dubbiin maanguddaan nuu dinqituu sana si galee dubbiin guddattee fardatti hin fe'anii kaasiin dura haasaa turleelee namni clarificationaaf beekuun barbaachisaa. Garuu at the end of the day eessa deemnaa? Yes, Jawaar Faati gadhiifamte. Yes, xalaa jarri baastee irratti diyaaloogii jettee kaastee jirti. Oromoon kumaatamaan ammoo meeshaa waraanaa qabattee bosona Oromiyaa keessatti uummata kana bilisoomsina jettee kaatee jirti. So garam ceenaa kaatee jetteef jechuudha. Jalqaba irratti akka yaada kiyyatti kan namni kennaa yeroo baay'ee raajina ta'ee jedhangitu
akka waan lama akka waan harka tokko qofa qabanii sigalee akka waan sammuu qaawwala xiqqoo qabanii sigalee waan lama wal bira yaaduu hin dandeenyetti namni ilmi namaa kompleksiti sammuu isaa ibsaa kan akka dalagee internet anaafsi kiiloomeetira 1000 fagoo walirraa kan jirru teeknooloojiidhaan waliin haasa'aa jirra. Kiiloomeetira yookiin maayilii miiliyoonaan asii Afrikaa addunyaa kanarratti nu dhagahaa jiran teeknooloojiidha. Ilmi namaa sammuu qaba. Sammuu kanaan itti yaaddeetiin kaardhaa otoo hin ta'in kan boruu itti haa qophooftu sammuun kun waaqni nu kennee jire. Ati yoo waa'ee advokasii dubbatte akka waan waraanamaa dubbatte ati diinatti silaa the negativity within Oromo is amazing sigalee. Warri waan dalagne garuu akka dhukkuba kaansaritti Oromoo keessatti within Oromo kaampii Oromoo keessatti deemanii achi darbanii jiran. Barruun ijoolleen kafaa'uun baasee jedhe waa'ee qabsoo waraanaa kara kanatti deebisnaa akka jedhu miti. Warra baa'ootis ta'e warra OLA akkasitti illee galle jedheen qabu. Garuu namni gariin hin jira akkasitti fuudheetiin sigalee kana booda karaa nagaa Jawaar bahee jira. Kanaafuu karaa nagaa deemna miti. Oromoon kan qabsaa'eef Jawaar kan qabsaa'eef mana hidhaatii bahuuf miti. Gaaffii Jawaar hiisise san hadhallee lafa jirti. In fact kajara hiisise san daranii hadda ijoollee jarri beektu. Kajara wajjin qabsoofte gariin duutee jirti. Gariin maqaa jaruma hidhaa mana hidhaatti hidhattee gaafattee fi mana hidhaa keessa jirti. Hadda akkuma duratti siin jedheen Harargee keessatti, Boorana keessatti, Arsii keessatti, Wallagga keessatti namni keenya du'aa jira, hidhamaa jira. Jijjiirraan uummata Oromoof dhufe otoo hin ta'in bineensa taruutu nutti dhufe. Sirna kalee waggaa 27 keessa turre kana sirna baqannee keessaa baane. Sirna abbaan keenya hidhamee, abbeedhaan keenyatti du'ee sirna akkasii keessaa haftoodha. Sirni kaardhaa kun ammoo sirna saniyyuu hin kennuuf. Gara jabeenya ilaali gaafa Tigreen nurra jirtu at least ni hidhamna. Har'a carraa sana ammoo carraa akka Jawaar fa'aatu argateetu hidhaa jira. Kuban ajjeefamanii jiran. Kuban bosonatti galanii harkaa bahan. Daa'imman waggaa 11 waraana joo hin gootee jirti. Yoo waraana joo hin godhini Amaara kalee naafxanyoota kalee abbootii keenya gabroonfatte jaraaf lolaa jedhanii biyya sana erganii jiran. Sirna kana keessa jira dinqiti. Sirna kana keessatti ammoo kara kiyya malee kan hin argee jedhe waggaa tokkoof sigalee akka diinaa si godhanii hamilee sirraa fudhatanii si'i maqaa sitti baasanii siin deemanii jedhe. Yes, jabduu waan taateef jabduullee ta'uu waan qabduuf otoo dhageettu itti fufteetuma dhiibdee jetta. Garuu kan hin argee jedhe san sigalee watakka ofii hin godhanii jiruu gaarii jiraata. Qabsoo Oromoo kana akka biizinasaa ta'ee jira namoota gariitiif. Sigalee afaan dammaa mi'eeffattee as baateetiin leencummaa kee faarsiteetiin qawwee malee hin ta'u akka deemtee kan lolaa jirtu sin agarre. Sumunii kan kennaa jirtu sin agarre. Ka maatiin kee hidhamaatti jiru hin agarre. Garuu as teettee leellistee jetta. Maatiin kan kee asitti guddatee jira. Maatiin kan kee mootummaaf dalagaa jira. Maatiin kan kee mootummaa kanarraa bu'aa argataa jira. Garuu ati sabboonaa si of gooteetiin warroota karaa nagaatiin deemna jiru. Karaa nagaa kanayyuu defaayinoo goonee jennee karaa nagaa jechuun teettee mana galtaa jira mala Ameerikaa keessatti Maartin Luther King fi Malcolm X ture. Malcolm X karaa humnaatiin nama amanu. Maartin Luther King karaa nagaa jechuun teettee tumaanii fudhachuu jechuun miti noo. Karaa nagaatiin lolaa jirtaa jechuudha. Karaa nagaatiin lola qabsoo keessa jirta. Gadi taa'aan jirtu hiriira baan. Hiriira waggoota tokkoof 6-8 kana goone keessatti dinqitu. Nama meeqatu hiriira kanarratti hirmaatee jire. Tiwiitarii kaampeenii 50 ol goone 6-8 kana keessatti dinqitu. Meeqa keessattu keessatti hidhamee jire. Meeqa kamtuu koomunitii keessa kan jiru garee adda addaatiin hidhameetiin si akka diinaa si godhee jira. Si'ii jiruu kan kee dhiistee qabsoo kana keessa deemtu. Sigalee akka waan qabsaan jara malee hin jiru, sabboonaan jara malee hin jiru. Ati Oromoo ta'uu sabboonaaf ta'uu fi ID jararraa sii kennuu qaban. Nu keessa jira warroonni sunniin jechuudha. Community makkeenya keessa jira jechuudha. Ka dalagaa kan kee otoo ati dalagdu, otoo ati halkanii guyyaa qabsoo Oromoo kanaaf yaaddu hin argamtu. Akka hin argamne godhanii jiran. Ofii kiyya waan irra ta'e waan hin beekuuf. Otoo ati qabsoo argamtu abbaa qabsoo ta'anii ati qabsoo kanaaf kwaalifaa hin taatu. Ati caala deemu kottu situ qabsoo kana afoofa si baasne jenna. Qabsoo kanaan kamalu ati beekumtii ittiin argatu. Uummata akkas keessaa dhufne jenne jechuudha. Gaaffiin ati gaafatte kanneen walitti hidhatee jira. Qabsoon Oromoo kara lama qofaa ta'e kara 200 deemuu qabdi. Qabsoon Oromoo ilmaan teenya ka biyya alatti dhalattee jirtu, ka biyya kee alatti guddattee jirtu kunneen ka hojii gaarii qaban, ka beekumsa gaarii qaban Oromoof maal godhaa jiran? Maal gumaachaa jiran? Biyya alaa kana keessatti Oromoon 300 oloo xiqqaate. Ati minima 300 kana keessatti 30 hiriira bahee jira. Minisoota magaalaa Minisoota jedhan tana keessatti Oromoon 40 jennee haasofne jenne. Hiriira yoo bahan 40 bahee jira, 10 bahee jira, 5 bahee jira. In agarra. Washington DC xiqqaate Oromoon 10 jira. Yeroo mata hiriira
warra biyya alaatii dhufutu achitti irratti argamee jira. Uummanni sun ni bahaa hin bahu dhugaa dubbannee jenna. Si galee hin dubbatinaa afaan si qabanii jenna. No, biyya bilisaa keessa jira. So dhugaa dubbachuu danda'uu qabu. Bakkoota Oromooni warroonni akkanatti si galee amma Jawaar fa'aa baanii xalayaan jarri jette specifically clear godhee jira. Mootummaan kuni seeraan alatti warra kana waggaa tokkoof ji'a jahaa hidhee baasee jedhe. Otoo biyya seera qabaatti taate mootummaan ni gaafatamaa jira. Biyya seera hin qabne. Wanni jarri hidhee fi hadhallee achuma jira jechuudha. Kan hidhamaniif illee seeratti sana gaafatamuu qabanii, kan nama ajjeesanii, kan nama dirqisiisanii, kan nama gudeedanii, kan nama beelessan. Beelaan naannoo Oromiyaa meeqa keessatti beelaan namni du'aa jira. Akka nyaanni addunyaa hin dhaqqabne nyaanni akka hin dhaqqabne fa godhaa jiran. Mootummaan kuni wanni qabsoo kanaaf deebisee tokko hin jiru. Hidhamtoota hiikee jira waan itti arguu dhabee jedhe. Addunyaatu itti dubbatee jedhe. Waan godhu dhabee jennaan asii achi ilaalee wanni inni qabu mootummaan kun wanni inni qabu ergatoo Amaaraati. Amaara ajandaa Amaaraatiin deema. Viizhinii Amaaraatiin deema. Itti hammaattee jennaan viizhinii san cabseetiin hidhamtoota hiikee jedhe. Kanaafiyyuu Oromoon ka godhuu qabu. Qabsoo kana keessatti kafaa'oos kaase ani kafaa'oo miti kafaa'oo bakka bu'aa otoo hin ta'in kafaa'oof dubbatee jedhee yeroo hatattamaanii mariin nagaa akka biyyoolessaa deemu qaba. Because optioniin biraan jiru. Otoo qawweedhaan ka ta'u taate maaliif TDF Dabra Biraan kiiloomeetira 100 almost galee dhuftee deebitee jette. Because it's much challenge dha. Kana jechuun ammoo Amaara ganda Oromoo keessatti chachiidhaan meeshaa waraanaa guutatee taa'u kana keessatti Amaara kalee mana hidhaatii baheetii lola kana hin dhaamnu lola kana itti fufuu qabna jedhu kana keessatti uummanni Oromoof deebi'ee karaa nagaa qofaan deema absolutely no miti. Uummanni Oromoo ganda isaa keessatti naga buusuu qaba. Ganda isaa keessatti hidhatuu qaba. Naannoo isaa bilisoomsuu qaba. Of bilisoomsuu qaba. As biyya alaa ta'e inni advocacyidhaan bilisoomsuu tokko hin jiru. Jawaar Finfinnee taa'eetiin karaa nagahaatiin ijoollee Wallaggaa, ijoollee Arsii wanni inni waa godhuuf tokko hin jiru. Ijoolleen Arsii ofii bilisoomuu qabsiisu. Dhugaa dubbachuu qabdi. Ijoollee Wallaggaa kan Wallagga irratti waggaa haganaa tume jedhe ijoollee Shawaa otoo hin ta'in, ijoollee Booranaa otoo hin ta'in, ijoollee Wallaggaa. Haqa rabbii kana. Kana naannoo biraatii dhufee ka jara fixaa jiru jiru. Mootummaa naannoo kanatu ijoollee Wallaggaa ka fixaa jiru ijoollee Wallaggaa. Ijoollee Harargee ka fixaa jiru ijoollee Harargee. Kana arganiitiin dhugaa kana yeroo gabaabaa keessatti abbootiin gadaa, abbootiin sheekolee, abbootiin amantaa kiristaanaa kunni mari'ataniitiin ilmaan kun hammaatu haa xiqqaatu ijoollee teenya waggaa 1.8 kana ka du'aa ture. Kan mana hidhaa keessatti du'aa jiru. Amaara Oromiyaa keessatti du'aa jiru agarra. Amaara keessatti du'aa jiru agarra. Oromoodha ka Amaara keessatti illee ari'amee ka du'aa jiru. Oromoodha mana isaa taa'eetiin mana isaatii fuudhamee reef darbamee jira. Otoo Amaarri du'e, otoo kiristaanni 14 akka abbootii gadaa du'e addunyaa sila hadha badhee jirti. Garuu ka Oromoo waan ta'eef baalii hin qabu. Kanaafuu Oromoon kana beekteetiin mootummaan kun qabeenya Oromoo abaa'uun qabeenya Oromooti sin jedhee jira. Kafaa'uun qabeenya Oromooti fudhateetiin sumuuniidhaaf dolcheedhaan kennaa jira. Yeroo ittiin bitatuuf ittiin midhaatuuf. Wanni inni godhe immoo wanna gaariidha. Jara gadhiisuun Jawaar fa'aa gadhiisuun nuti akka ollatti baay'ee gammannee jirra maa hojjete waggaa 1.8 waa'ee kana jala deemaa ture. Waa'ee kanaaf halkanii guyyaa hirriba dhabnee, waa'ee kanaaf doolaara 60,000 laabii binnee, waa'ee kanaaf hiriira baanee tiwiitarii qopheessinee, xalayaa kan namni arguu hin dandeenye 100 meeqaa ka barreessinee jenne. Kanaafiyyuu waan ta'eef of course gammannee jirra harka dhoofneetiin galatoomaa jennee jira. San jechuun taaffillee kenna. Kuwan bahuu qabu. Karaa nagaatiin warri deemu karaa nagaatiin deemu qabu. Kanaafuu warri bosonaa dhaaruu qabaa. Yookiin warri deeggartoonni warra bosonaa aaruu qaban kun ajandaa typical ka waggaa tokko jaha ka ofii kiyyaa arge gareen tokko waan biraa otoo hin ta'in negatiifiidhaaf si diinessa gochuuf hamilee kee cabsuuf akka ittiin qabsuun warsi godhu deemaa jira. Warroonni miidiyaa irrattis ta'e koomentii adda addaa barreessu kun farra uummata Oromooti. Oromoon kana beekee waraana ofii jabeeffachuu. Waraana jabeeffachuu siin jedhu waraanni Boorana jiru dhaqeetiin Baaleen bilisoomsaa miti. Ka Baaleen bilisoomsu uummata Oromoo warra Baaleeti. Ka Arsii bilisoomsu uummata Oromoo warra Arsiiti. Ka Burmaa keessallee ka tursiisee jiru akkuma uummata Wallaggaa isaan uummatuma Wallaggaati. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo dammaqee argeetiin ganda kiyya keessatti mucaan du'e summaaf du'e. Du'iinsi maalii fi Amaara du'aa jirtu agarre, Tigree du'aa jirtu agarre bakka aladhetti Oromoodha kan du'u ka booyallee hin qabne Oromoo waan ta'eef uummanni fincilee ka'uu qaba. Nuti biyya alaa ta'inii dadhabnee jirra dhugaa sin jenna. Waggaa 1.8 kana hedduu dalagnee jenne dhugaa rabbii. Yes hanga barbaannu sani advocacyidhaan gargahuu hin dandeenye akka fedhii kennatti. Kara tokkoon lolli naannoo Tigraay akka jiru hafuura keessaa baaseetiin rakkoo godhee jira. Nevertheless uummanni harki 99 uummanni Oromiyaa keessa jira. Yoo uummanni kun yoo ka fincillee hin kaane taate Jawaar wanni godhuuf tokko hin jiru,
OLA woboon wanni godhuuf tokko hin jiru. Uummanni keenya fincileetiin gara maraan ka'uu qaba. Kana immoo akka fakkiitti ilaaluu qabu. Amaarri charchii mara keessatti meeshaa waraanaa galfattee jirti. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo Oromoo irra deemee akkuma ati jette meeshaa waraanaa qabu yoo ta'in ulee guureetiin bineensaaf si kennees taa'ee eegee jira jechuudha. Nam tokko ajjeesuu hin qabdu beektaa. Ganna kana keessatti bakka hin jiru qorra. Alatti yoo baastee jette hin qorra reeffan agarta ganama hin du'a inni Oromoo kan godhanii irraa baasanii kafana irraa baasaniitiin alatti diinaaf kennaa jiran jechuudha. Kana beekee uummanni Oromoo kan mootummaa kana keessa turellee badiin dogongora kalee ta'ee jira. Amma har'aas jirra. Kanaafiyyuu kana saffisaan hambisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaallee dogongora jiru kana tasa mariin kun ta'uu qaba. Akka ollatti mariin kun ta'uu qaba jennee waggaa lamaaf gaafanne because karaan biraa hin jiru. Karaan biraa waraanaan illee otoo dhufne uummanni Oromoo dimokiraasii itti ba'uuf hin beeku. Biyyoonni waraanaan taate rakkoodha. Kana jechuun ammoo waraana dhaabaa jechuun itti dandeetu. Waraan itti fufuu qaba. Karaan nagaa itti fufuu qaba. Gandi martinuu of bilisoomsuu qaba. Warroonni ajandaa biraa haasa'an farra Oromoo ta'uu beekanii Oromoon warroota kanarraa fagaatuu qabaa jedhaan gara kiyyaanii na uffachiin dheeressee jedhee galatooma. Galatoom. Pointi gaarii kaaftee baay'ee galatoom. I think kana caalaa sa'aatillee waan dheeraa hin qabnee fi mee sa'aatitti daqiiqaa takkaaf lama sii kenna waa'ee statementii oolaa sanii waan jettu yoo qabaattee isa darbinee kanaachi kanumaan sagantaa kenna raawwanna. Ayyee galatoomii jedhe kasanarraa sanan dhiisini daqiiqama lamatti hin gabaasee jedhaan hinqitu maaliif hedduu gammadisitti fakkaatee adeemsa keenya jijjiirree jirra akka ollatti. Oduu gaasitti dubbadhee jedhee harka 99 wanti nu dalagnu addunyaa Oromoo hin quban qabdu. Amee koongiresiin yookiin paarlamaana Yurooppii yookiin mootummaan Austraaliyaa xiqqoo mootummaan Kanaadaa ta'e MP sadii illee taatu wal agarree jirra. Jarri quba qaban Oromoo waan irra turre quban qabdu. Kun ammoo komuufiyyoota akka hin dalagin ammoo dalagaa keenya gadi qabee jira. Miidiyaas ta'e warroota adda addaas jechuudha. Wannan miidiyaalee tuqee jiru because miidiyaa yeroo harka 99 miidiyaa gadi garii itti eegineetiin baasuu didanii kan jedhaniif waan jennuufi. Kanaafuu amma wanti nu gaafanne hidhamtoonni Oromoo martinuu haa hiikamuudha. Sani halkanii guyyaa irratti dalagaa jira. Sanii walitti qabateetiin tempileetii qopheessinee jira. Tempileetiin lama qopheessinee bara 2022 kana keessatti jeneraal gaafii maal gaafattaa. Akkasumas immoo warri hidhamtoota mana hidhaa jira akkamitti telefoona bilbilta akkamitti iimeelii katabe tempileetii kana qopheessinee jira. Websaayitii keenya jala deemeetiin barruu kana arguu qaba. Yookiin ammoo sooshaal miidiyaa karaa Tiwiitarii Instagram, Facebook, LinkedIn kanneen maraan waan jirruufi namni keenya tempileetii kana jala deemee itti fayyadamuu qaba. Fookasiin keenya bara 2020 karanatti because rakkoon keenya biyya keessa qofatu hin ta'in biyya alaatti illee Yemen keessatti ijoolleen qubatan akkasii jiran kumaata hedduudhaan Keenyaa keessatti namni keenya dararaa guddaa keessa jira hanga dandeenye kanneen mara waan godhaa jirru websaayitii keenya keessa haa deemani. Kun ammoo statementii obviously jimaata illee akkuma hidhamtoonni baasnee jirra. Achi as illee deebineetiin Izeemaa innaatti akkasumas ammoo abiin paartiin jedhamu warra seeraan ala waggaa tokko ja'a hidhaman yookiin 18 hidhaman balleessaan itti mudhanne hiikamiinsa itti mudhate maqaa warra Tigree kana qabateetiin dhiibbaa guddaa mootummaa irratti godhaara. Mootummaa kanaaf yaadee utuu hin ta'in kan irratti illee barruu baasnee jirra. Maayoo jettee mootummaan Ameerikaa yookiin mootummaan addunyaa warroota kana fiigalee yoo yaadatte taasisu viijin Itoophiyaan akka daayiloogiitti viijin Itoophiyaan haa godhu jedhamee yaadamaa ture. Viijin Itoophiyaan farra Itoophiyaa akka ta'e waan mul'isee jiruu fi kanneen illee barruu adda addaa baasneetiin uummanni keenya kana fudhatee wanti ollaan uummata keenya gubaachaa jiru pricelessidha. Kumaatamaan illee argamu. Halkanii guyyaa every incidentii guddaa Wallaga keessatti boombiinoo nama fixu, Walloo keessatti boombiinoo mana fixu ollaa waa hin baasaa jira. Kanayyuu uummanni keenya itti haa fayyadamuun jedha. Hedduu galatoomii dinqitu baga kanaa walitti deebinee jabaa'een booda. I hope bilisummaan bor walitti deebina. Walitti deebinu rabbi nu haa godhu. Baay'ee galatoom yeroo qabaannee fi waan haasa'uu qabnu haasofnee jirra. I hope sagantaa biraa ammoo walitti deebina. Walirraa fagoo hin jirru. Ingidihi warroota mana hidhaa keessa jiraniif illee abdii qabna hiikaman jennee Oromoon akka amma faffaca'aa yeroo kanatti illee ittiin fuufu. Fuulleffatee gara tokko hin deemne jennee abdii godhannaa. Kanaaf yeroo naa kennite baay'ee galatoomi. Daawwattoota keenyaa sagantaa keenya Seenaa Jimjimoo wajjiniin qabnu kanarraa raawwannee jirra. Sagantaa keenya kaafee wajjiniin tura. Guyyaa gaarii.
oduu gammachiisaa hawaasa Oromoo hundaaf waldaan ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa ayhoppaan addameen Minisoota dipaartimentii fayyaa Minisoota dhaabbata Weelshare International dipaartimentii fayyaa Raamzii Kaawurii fi Oromiyaa 11 wajjin ta'uudhaan sagantaa talaallii dhibee koronaa kennuuf jalqabee jira. Talaalliin kun kan kennamu ijoollee umrii 5 irraa jalqabee hanga nama guddaatitti. Namoonni talaallii kanarraa fayyadamuu barbaadan hundi koottaatee fayyadama. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaadan 95807 irratti bilbiluu ni dandeettu. Fayyaan qabeenya, fayyaan faaya. Waldaa ogeeyyota fayyaa Oromoo idil addunyaa ayhoppa damee Minisoota.